baay'een jedhamu. Barataan baay'een keenya yeroo dubbifnu akkuma dubbifna baay'ee addaan baafnaa jiru which is wrong dogongora jechuudha. Kuni beenaan. Baa fi wal bira jirtimi bee jedhin. Baa fi wal bira jiraami baa jedhin. Ba. Okay? Kuni be. Kuni bi. Kuni bo. Kuni bu. Barataa kana yaada dhala bu. Bo. Be and ba. Haala kanaan sagalee jechuudha. Kan itti immoo caa meeladam kuni qubee kummaadha caa. Gaafa immoo dubbachiiftuu a bira daballu maal ta'ama qubeerraa gara sagalee ce'ee jira jechuudha. Ammaaf maannaan caa jennaan caa. Yoo ammoo eetu ammoo caa bira dabalamtu maal taati ce'ee taate jechuudha. Gaafa immoo caa tana biratti bira dabalamtu maal taati cii taate jechuudha. Gaafa immoo caa tana biratti ooluftu maal taati itti guutaa coo taate jechuudha. Gaafa immoo caa tana biratti ooluftu maal taati coorraa garam deebiti gara cuu taate jechuudha. Daawwattoota kiyyaa guyyaadhaa jechoota sagalee gabaabaa isa jalqabaa barannaa jechuudha. Alright. Jechoota sagalee gabaabaa. Okay. Akkuma beekamu afaan Oromoo keessatti jechi tokko dubbatamuudhaaf bootaa qabaachuu qaba jechuudha. Bootaan isaas sagalee isaa jechuudha. Kanaaf afaan Oromoo keessatti sagaleen beekamaan 7tu jira jechuudha. Okay? Sagaleewwan 7 keessaa guyyaadhaa sagalee gabaabaa maal akka ta'e akkamitti akka uumamus walumaan kan barannu ta'a. Hanga xumura sagantaa kiyyaatti akka hin hojii turtan kabajaa isin gaafadha. Yeroo hundayyuu jechoonni sagaleedhaa kan uumamu dubbachiiftuu wajjin. Kana jechuun dubbachiiftuu 5 malee sagaleen uumamuu hin danda'u. Akkuma isin beektan dubbachiiftuu 5 isaanan beekaman jechuudha. Gaafa xixiqqeessinee barreessinu yookaan ammoo guddaa isaa wajjin jechuudha. Kuni aadaa. Kuni eedhaa. Okay? Kuni iidhaa. Kuni oodhaa. Kun ammoo uudhaa jechuudha. Kanaaf dubbachiiftuu 5 kana fayyadamnee sagalee uumuu hin dandeenya jechuudha. Sagaleen kan uumamu dubbachiiftuu 5 kanneen fayyadamneeti malee dubbachiiftuu kanneeniin alatti sagaleen uumamuu hin danda'u. Fakkeenyaaf dubbifamaan lamaa walitti aanee sagalee uumuu hin danda'u. Sagaleen kan uumamu dubbachiiftuu 5 kana keessaa tokko dubbifamaa bira yoo jiraate qofaadha jechuudha. For instance, fakkeenyaaf okay, baa fudhannu. Okay? Baan qubee maaliiti? Dubbifama moo dubbachiiftuu? Dubbifama. Amma baan kophaasaa gaafa dhaabatu qubeedha jechuudha. Addisaa gaafa dhaabatu baan qubee. Baa caannee dubbifnaa jechuudha. Garuu gaafa baa kana biratti dubbachiiftuu 5 kana keessaa takkitti daballu mataa sagalee taachuudha. Qubeen kun baadha. Kanaaf gaafa sagaleessinu yookaan immoo b jennaan jechuudha. Gaafa sagaleessinu maal ta'a? Yoo daballee baa ta'a jechuudha. Baa. Sagalee birsaga tokko nu uume jechuudha. Okay? Kun baa jennaan jechuudha. Gaafa immoo qubee daballu maal ta'a? Bee ta'a jechuudha. Bee. Ammas baadha qubeen baa'ummaa isaa gadi hin dhiifne jechuudha. Okay? Amala baadhaa gadi hin dhiifne garuu dubbachiiftuun waan birafteef qofa maal taate bee taate jechuudha. Baarraa bee taate.
Gaafa qubeen A bira jirullee ba mennaan. Gaafa immoo qubeen A bira immoo ba innee sagalee itti goona jechuudha. Amma sagalee ta'e jechuudha. Gaafa immoo qubee dubbachiftuu I bira dabalu maal ta'e B ta'e jechuudha. B. Gaafa dubbachiftuu I bira dabalu immoo awwala B ture garamitti deebi'a gara B deebi'a jechuudha. B. Wanti kan hunda isa jijjiirsu maalidha? Dubbachiftuu shanaan kan jechuudha. A, E, I, O fi U kanatti iyyuu qubee baa kana olii gadi oofa jechuudha. Yoo E itti dhufu E fakkaata, yoo A itti dhufu A fakkaata, yoo immoo I itti dhuftu I fakkaata. Isi gaafa immoo O itti dhuftu maal ta'a? Boo ta'a jechuudha. Gaafa O itti dhuftu maal ta'a? Buu ta'a jechuudha. Kanaaf innaan wanti sagalee tokko sagalee godhu dubbachiftuu shanaan ta'e jechuudha. Kanaaf dubbachiftuu shanaan tunniin baay'ee barbaachisaadha. Isaanis beekuun isaa yaadachuunis dirqama keessan jechuudha barattoota jechuudha. Gaafa waa wayii barreessitan dubbachiftuu shanaan kaniin yeroo hunda ni fayyadamtan jechuudha. Yookaan E fayyadamtaa, yookaan I fayyadamtaa, yookaan O fayyadamtaa, yookaan U fayyadamtaa jechuudha. Kanaaf dubbachiftuun kunniin faayidaa hedduu qabda jechuudha. Okay, inni lammaffaadhaa caadha. Kuni baadha. B. Okay, kuni. Kanaaf kunillee caa, cee, cii, coo fi cuudhaa jechuudha. Kayitaan ammoo akkuma isin galuudhaaf jechuudha tartiibaan isin deema. Kayitaanu daataa jechuudha. Daan maal isin jedhee jira? Qubee jedhee jira jechuudha. Gaafa immoo aan bira dhuftu maal taati? Sagalee taate jechuudha. Birsaga tokko jechuudha. Da. Okay? Okay, gaafa immoo een bira dhuftu maal taati? Dubbachiftuun een maal taati? Dee taate jechuudha. Gaafa dubbachiftuun I bira dhuftu maal taati? D taate jechuudha. Gaafa dubbachiftuun O bira dhuftu maal taati? Doo taate jechuudha. Gaafa dubbachiftuun O bira dhuftu maal taati? Duu taate jechuudha. Duu. Okay? Da, dee, dii, doo, duu ennaan jechuudha. Kayitaan ammoo qubeen daataanii dhufu E turtee een garuu ammoo amma dubbachiftuu waan taateef E hin fayyadamne jechuudha. Qubee dubbifamaa qofa fayyadamne jechuudha. Dubbifamaa meeqa? 21 jechuudha. Alright, for instance, daataanii E daataanii maal jechuudha? Fa. Fa. Kuni qubeedha. Okay? Sagaleessuudhaaf maal goona? A bira daballa. Yookaan immoo E, yookaan I, yookaan O, yookaan U daballa jechuudha. Kanaaf kuni fa jennaan fa. Kuni gaafa E irra dabalu maal ta'a? Fe. Gaafa I irra dabalu maal ta'a? Xumura. Fi. Gaafa O irra dabalu maal ta'a? Fo. Okay? Gaafa immoo U bira dabalu maal ta'a? Fu ta'a jechuudha. Fu ta'a jechuudha. Alright. Kayitaan ammoo qubeetaan maadha? Ga. Okay? Eefaa ga. Ga ta'a. Kuni qubeedha. Dubbachiftuu A bira daballaa sagaleessuudhaaf jechuudha. Ga. Gaafa I bira dabalu maal ta'a? Ge. Gaafa I bira dabalu maal ta'a? Gi. Gaafa O bira dabalu maal ta'a? Go. Gaafa immoo U bira dabalu maal ta'a? Gu. Okay? Gu ta'a jechuudha. Gu ta'a jechuudha. Alright? Haala kanaan sagalee keenya kaa'uu hin dandeenye jechuudha. Okay. Kuni sagalee ba, ca, da, e fi fa fi ga jechuudha. For instance, ba, be, bi, bo, bu. Ca, ce, ci, co, cu. Da, de, di, do, du. Fa, fe, fi, fo, fu. Ga, ge, gi, go, gu. Right? Me asuma keessa jecha lama sadi example isaa haa baafnuti achi booda immoo ni hubanne dhiyaata jechuudha. Okay. Okay, amma goona sagaleef sagalee finna jechuudha. Fakkeenya tokkoffaa caa. Caa fudhannu. Okay, caan sagalee tokko jechuudha. Sagalee uumuudhaaf jechuudha. Okay? Caa.
Okay, ca. Eges ammoo B afrannu. Okay, B. Ida'u B. Walitti maal ta'a? Cabee ta'a jechuudha. Walitti maalnaan cabeennaan. Cabee, caa, B, cabee. Irratti maalnee kanaan caanne kana maalnaan beenneen cabee ta'a jechuudha. Cabee kunoo cabeennaan jechuudha. Cabee kan biraa eessi daba fakkeenyaaf daba. Okay, daa fudhannu. Sagalee aadha daa. Ida'u daba. Walkaan se dabee. Okay, dabee. Okay, daballee dabalee ta'a jechuudha. Dabullee ta'a jechuudha. Okay, kanaaf yennaan daa bee. Gaafa walitti maal ta'a? Kuni sagalee tokko, bir-sagalee tokko, kunillee bir-sagalee tokko jechuudha. Walitti maal ta'a? Dabeennaan. Dabeennaan jechuudha. Okay, kun dabeennaan jechuudha. Eesh kan ta'an ammoo okay, example sadaffaan okay, daa, ida'u, okay, fi. Daa, fi. Walumaanaan dafi. Dafi. Okay, dafi. Yookaan immoo gara biraatti ammoo waannaan daa, ida'u, dafe. Maannaan dafe. Dafe. Dubbachiiftuu dha jechuudha. Okay, dafe. Okay, dafe naan jechuudha. Eeshi. Kan biraas yoo jiraate cabe, caba. Fakkeenyaaf caa. Yoo fudhanne caa, ba. Okay, ida'u ba. Maal ta'a? Caba jennaan. Caba. Caba. Okay? Kuni jecha jechuudha. Kuniif kun maalidha? Sagalee jechuudha. Sagalee ida'u sagalee jechuun ta'a jechuudha. Bir-saga tokko ida'u bir-saga tokko bir-saga lamatti caba. Dafe dafe. Dafi dafi. Dabe dabe. Cabe cabe jechuudha. Kuni haala kana kan kana fakkaatu kan biraa baay'ee uumuu hin dandeenya jechuudha. Walumaa galatti sagalee fi sagaleen gaafa walitti uumamu, okay, sagalee tokko ida'u sagalee tokko sagalee biraa yookaan jecha biraa kan kennu akka hubattan barbaada jechuudha. Walumaa galatti barumsi ani hadhaaf qabadhee isiniif dhiyaadhe waa'ee jechuun sagalee gabaabaa kana fakkaata. Yeroo ta'an immoo example kana fakkaatu baay'ee isaa qabadhee isiniif dhiyaadhe jechuudha. Qubeewwan biraa hojii jechuudha. Hadhaaf asuma irratti dhaabaa nagaan naa tura. Bye bye.